dubbachuuf ijoolleen hamma Roza jaalattu hamma Roza dhaaf iddoon qabdu warroonni duraan nan dubbisin sababa Rozati munaa Roza maal keessa jirti quba qabda mee rabbii jedhi waanuma isin keessa jirtu natti hime ijoolleen duraan nan beeyne sababa Rozatiin dhufan jechuudha viidiyoo isii gadhiise irratti amma isin isii jaalattan hamma isin kabajjan hamma isin iddoo Rozadhaa qabdan amma argee jira jechuudha dhugaa hedduu takka galatooma bakkuma jirtanitti hundi isaatu warroonni sagalee naagaan du'aayiidhaa fi imimmaani maaliifi obboleettii teenya tana haala amala isiitu nama jaalachiisa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jaa Anilee alhamdulillah galata rabbii naga qaba fayyaa qaba rabbiin haa galatu isin akkam jirtu jajjabaattu isinin jecha wallahi ani eeduu takka isin galatoofadha baay'ee isin galatoofadha hammam isin Rozadhaaf bakka qabdan iddoo akka qabdan hammam kabaja isin isii qabdan akka isin isii jaalattan akka isin isii kabajjan akka isin isii cinqamtan wallahi argee jira jechuudha Eta miidiyaan kun hangana hunda faayidaa qaba ilaa jedhu gayyan maaliifi mucattii kana namni tokko qaaman isii argeen beeku keessattuu ijoolleen isii warroon isii gaafata warra biyya keessatti ni bar warroota biyyoota alaa jira akka ijoollee Dubaay ijoollee Saudi ijoollee Jordan Bahrain irraa Kuwait irraa hedduu takana galatooma isiinuu as baatee mul'atte jaalala isin qabdaniif kan iddoo isin qabdaniif kan dirqama arguu qabdi hamma isin isii jaalattan hamma isin isii kabajjan hamma iddoo isii qabdan hamma isii cinqamtan isaa namni hammana hunda Rozanu asbaate ida hammana hunda na jaalatani jechuu qabdi dubbachuu qabdi ay bayuu qabdi viidiyoo keenya kana ni argite immoo tarii waan isii dhokachiisu jira tarii karama baharaa sanii Yamanii deebiti ta'an beekamu namni cinqamee ba namni rakkatee ba namni gaafa waa harkaan qabne gaafa mallaqa tokko harkaan qabne gaafa iddoo jechuun amma fakkeenyaaf as ilaala waa tokko bichaa isin hima ijoolleen keenya biyyoota arabaa keessa jirtan dubartiin gaafa manaa baate mana abbaatiitti gaafa deebitu hin bareeddu abbaa fedhe maan taane dhalaa fedhe abbaan haga feete maan taane haga feete maa sin jaalanne lubbuu tana maa sin qaban wallaahi lazim jechuudha ila dhalaa heerumte dhiisi dhalaan biyya arabaa teettee galte maatii duuka taa'uun hamma gaaraa kana itti ulfaata maatiinis isiin irra taa'uun ba'aa itti ta'a afaaniin hin dubbatu malee maaliif intalli tiyya bakka qabachuu diddee maaliif intalli tiyya bultii ijaarrachuu diddee wantoota akkanaatu jira isiniif immoo barumsa ta'a biyya arabaa teettee galee maatii keetti irra taa'a jettee hin yaadin ila maaliif hamma fedhan si jaalatan irra taa'uun jaalatan dhalamatamu irra taa'u isaa wajjin taa'u jechuun jibbinsa wanta odoon taane jira miti dhalaan hirumu dhalaan gaafi ambaa deemtee maatiirra teettee hin ulfaata gaafi hirumtee deebitee maatiirra teettee hin ulfaata jaalattus jibbitus ta'uu baatus manuma isii sanii bareeda mucaa kana immoo ka isii cinqe wantoota hedduu isii cinqaa jira tokkoffaa Rozan utuu akka duraanii laaxxeessan hin jiraatte ufi dhiphiftu Roza maaltu isii dhiphise tokkoffaa bakka hin taanetti seente jireenya hin taane keessa mallaqaaf jettee jaalala qulqulluu odoo hin taane ila waatti seentan tokko laalladhaa namni mallaqa qabu jira amma biyyuma kana keessa dhiirri mallaqa qabu jira garuu ka jaalala hin qabnetu jira dhiira mallaqan jaalatuu fi illikiin itti heerumuun morka namaa itti heerumuun waa sadiin kun jechuudha jireenya fuuldura keessanii saat godhee dhaaba an ofirraa beeka waan ta'e tokkoffaa illikii kee yookiin immoo nama tokko jaalattee dhabdee morka nama sanii nama biraatti gaafa seente jireenyi kee itti fufaa hin ta'u hin dhaabbata morkaan itti seente ka nama san jaalattee itti seenne morkaan itti seente jireenyi kee saat jedhee dhaabbata lamaffaa mootuyyuu illikii jechuun bakka hin jiraa miti aarirraa waan san morka nama sanii cabsu morka nama saniin itti lixu dadda akka nama gammachuu keessi kee qabu miti isini galee nama san aarsuuf jetteetiniin jireenya kee balleessita
itaanee mootuyyuu mallaqa jaalala mallaqaati. Jaalalli mallaqaa namni tokko biyyoota yookiin diaspora Ameerikaa ta'a yookiin Kanadaa yookiin Austraaliyaa Jarman Faransa minee kana okay. Diasporaan biyyoota ambaa jiru hundi isaatu nama ilma lama sadi qabu. Garuu asitti eeggadha. Garuu niti san fuudhee gadhiisa ilmaan hin qaba. Ilmaan 3-4 mootummaatu danda'a jedha hin fuudhaa hin qaba. Dhalaaleen keenya biyyoota Arabaa jiran immoo yookiin immoo biyya keessa jiran immoo akkam ta'u isinitti fakkaate. Ay diasporaatti heeruma. Diaspora Ameerikaa, diaspora Kanadaa, Jarmanii, Faransaa jedha. Maasii godha. Hiyyeessa biyya kanaatitti heerumtee wajji xaarattee wajji bishaan teettee bishaan gurraacha wajjin dhudhoo jette jiruu jaa'ibaa jiraatta. Deemtee dalagatta yoo nama yaada qabu taate. Dogongorra mucaa kana amma illikiidha malee seensa nama san jaalattee itti seentillee Allahu a'lam. Namni kun qilleensa irra jira. Namni kun gaafa isiin miidhamtu akkuma intala dhiyoo tanaa mucattii hiyyuutii moo maal jedhamtu mucattii bareeddeetti qal'oo mucaa afaan akkana jiru isa wajjin baay'ee bizii wannaa dalagaa turan jechuudha. Pirankii hedduu dalagaa turan waa hedduu irratti raawwatamaa ture miti. Bakka haala saniin fakkeenya mucaa sanii hedduu takkayyuu waa'ee Roozati waa ilaallata. Bakka karaaree kana kanaan miidhaan dhufa. Inni biraa immoo Roozaan gaafa duraa carraa isii Ameerikaa kan dhufe nama tokkoof jettee gaafa balleessitu sirrii miti. Inni biraa immoo abbaa fi haadha kiyyaa jettee carraa hiree isii dhufte sodaa abbaa fi haadha keetii jettee balleessuun sirrii miti. Jireenya mataa keetii jiraatta waan ta'eef ati nama waggaa meeqaati waan ta'eef uf dandeettee jiraatta waan ta'eef murtee mataa keetii abbaa keetii abbaa kiyyaa ani abbaa kiyyaan sodaadha naqaalee abbaa kiyyaa fa'aa jettee jireenya mataa isii murteessitee jirti. Sababa abbaa sila murtii mataa ofii murteeffattee jireenya gaarii jiraattu sababa abbaa isii diidee jirti. Garuu amma immoo jireenyi isii baay'ee ulfaataa jira. Kanuma hundaa immoo maal isiif fakkaate? Yookiin intalli tun namichuma dhiirsuma isii san bira deemtee maatii kana agarsiisuu dandeetti. Akka sapiraayisiititti. Bakka karaa garaa yaani jechuun hin jiraa miti namni tokko dhoyiffatee waa gochuu. Isa kana fakkaata viidiyoo kiyas maratti dhaabaa. Obboleeyyan kiyya akkuma dura jaalalaaf kabajaa isii qabdan nutillee jaalala kabajaa qabdan koomantii babbareedaa barreessitan koomantii fofokkataa barreessitan sunni mataa keetii fi du'aayii godhafi isinin jechuu barbaada. Bakkuma jirtutti lafuma jirtutti dachima jirtutti amaanaa isii haa baatu. Nuti mootu waa'ee isii warroonni xixi sammuu godhatanii koomantiin taane barreessitan immoo bakka hin qabnu. Tanaan hin dhageenyu. Ija takka yoo laalle takka qabanna. Maaliif ree? Dhimma kenna miti ati koomantii badaa barreessite. Warroota koomantii isii barreessanii jaalala isiif qaban ibsan san hedduu takka galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kanuma amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti naganna dura baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja.